Tole waaqayyoon guddifnee galateeffannaa waaqayyoo egaa bara keetti dubbii qaba warra isa irraa dhaga'aniif kanaaf jedhee guyyaa har'aa kanas waaqayyoo dubbii isaa akka dhageenyuuf carraa nuuf kenneera. Kanaaf maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo keessaa guyyaa har'aa kana waliin kan ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 sagalee jiru waliin ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 sagalee jiru gaafa dubbifannu akkas nuun jedha. Namichi dhukkubataan sun gooftaa bishaanichi yemmuu raafamu kuufama bishaanichaa keessaa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuun itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixaa jedhee deebiseef. Ameen. Hin kadhanname waaqayyoo dubbii kana akkasitti dubbatuuf. Yaa waaqayyoo si galateeffannaa. Carraa dubbii kee dhaga'uu, carraa dubbii kee dubbachuus waan nu kenniteef galanni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqi warra si dhaga'aniif dubbii qabda waan ta'eef dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa keetiin jalqabna yeroo kana hamma xumurutti nu geggeessi. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaa dubbiin guyyaa har'aatti nuyi waliin ilaallu kuni taatee yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos lafarra fooniin deddeebi'aa ture keessaa ta'e keessaa tokkodha. Naannoo Yerusaalemitti gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuudhaaf gara magaalaa Yerusaalemitti ol ba'ee waan inni argeef iddoo arge sanatti immoo waan inni hojjete nutti hima. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 5 jechuudha. Lakkoofsa 7 irratti dubbii ijooti kan nuyi ilaallu. Lakkoofsa 7 irratti namichi kun namichi dhukkubataa tokko akkas jedha. Ani humna hin qabu, ani nama hin qabu. Kanaaf namoonni baay'een na dursanii dubbii giddu galeessadha sagaleen kun kan dubbatu. Kanaafuu mata duree akkas jedhuunani jalattan dubbadha. Mata duree namas humnas hin qabneef waaqayyoo namas humnas ni ta'aaf jedhetan mata duree kan jalatti dubbadha. Namas humnas hin qabneef waaqayyo namas humnas hin ta'aaf kun mata dureen jalatti dubbadhu. Egaa gaafa dubbii kana seennu Yohaannis boqonnaa 5 jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos naannoo Yerusaalemitti bishaan ciisaa tokkotu iddoo sana jira. Bishaan ciisaan suni Beetzeetaa jedhamee waamama. Beetzeetaa jechuun iddoo araaraa jechuudha. Tilaatii iddoo araaraati, buufata araaraati. Namoonni baay'een achitti dhaqanii hiikama argatu. Achitti fayyaniiti galu bishaan sana biratti. Akkamittiin fayyuu bishaanicha biratti jennee gaafa dhaqnee ilaallu dursanii fayyu. Nama durseetu fayya achitti. Akkamitti durfama yoo jettan akka kana ta'a. Bishaan ciisaa sana keessa ergama waaqayyootu yeroo namni hin beeknetti tilmaama namaatii ala bishaan ciisaa sana irra bu'ee dhaqee bishaan sana raasa. Yeroo bishaan sun ergama waaqayyootiin raafamu nama dursee keessa lixutu fayya ture. Nama dursee keessa lixu yeroo ergamaan waaqayyoo bishaan sana raasu dursee nama bishaan sana seenetu dhukkuba qabutti fayya. Namoota achi ciisanii carraa eeggatanii dhukkubatti fayyuudhaaf yeroo ergamaan waaqayyoo bishaanicha raasu galaana sana raasu yeroo sana carraa argachuudhaaf namoota achi ciisanii eeggatan keessaatii nama bara lakkaa'e tokkotu jira. Waggaa 38f nama dhukkubate jechuudha. Lakkaa waggaa 38 jechuun umurii nama tokko xinnuma malee xinnuma walakkaa umurii nama tokkooti olidha. Kanaaf namni baay'een umurii waggaa 38 jiraachuutti iyyuu baay'ee rakkata. Haa ta'u iyyuu malee garuu namichi kun waggaa 38 dhukkubsatee guyyaa fayyinaa eeggata ture. Hamma inni naannoo laga sanaa ciisee eeggatutti immoo guyyaa baay'ee carraa eeggata garuu carraan hin taaneef hin mijanneef nama kanaaf carraatu hin mijanneef. Maaliif yoo jettan inni kaan sababii humna qabuufiti dursee darba. Inni kaan immoo sababii nama qabuufiti namni harka qabee isa dabarsa. Namichi kun nama humna ittiin ka'ee namaan dorgomu nama hin qabne. Nama isa dorgomsiisu nama hin qabne. Nama kanatu naannoo bishaan kanaa ciisa yeroo sana gooftaan Yesuus Kiristoos gara namichaa dhaqeeti
gaaffii tokko isa gaafate gaaffii cimaadha. Gaaffii cimaa isa gaafate. Gaaffiin gooftaan Yesuus Kiristoos gaafate suni gaaffii fayyuu hin barbaaddaa jedhe namicha kanaan. Hin barbaaddaa fayyuu barbaaddaa. Egaa alii waan nuyi afaanii baafneetti machuu qabnuti nu gaafata malee Waaqayyo akka nuyi afaanii baasnee fedha keenya mul'isuu barbaada malee fedha keenya wallaalee natti hin fakkaatu gaafa yaadu. Amma Yesuus Kiristoos namicha kana fedha isaa wallaalle garuu afaanii baasee rakkoo isaa akka inni itti himatu barbaade. Kanaaf yeroo tokko namoonni baay'een gaafa yaaddanii akka kanattiin yaadu. Afaanii baasee waaqatti himachuu nan barbaachisu Waaqayyo akka ittiin nu beeka malee nan gargaaru jedhu kanarraa ka'e kadhannaallee namoonni dhiisan baay'eedha. Na dhagaa Waaqayyo fedha keenya akka itti himannu hin barbaada. Akka nu isa kadhannu hin barbaada. Iddoo kanatti iddoo hanqina kooti jennee iddoo hanqina keenya akka isa beeksifannu hin barbaada Waaqayyo. Kanaaf jireenya kadhannaa qabaachuun nu barbaachisa. Egaa yeroo dubbii kana ilaaltanii sagalee kana irratti hundoofnee gaafa ilaallu namicha fayyina barbaacha dhaqee fayyuullee nan barbaada. Kanaaf gaaffiyyuun qabu jedha namichi kun. Fayyuu nan barbaada. Rakkina isa kamitti? Rakkina waggaa 38 kanatti furamuu nan barbaada. Garuu maal godha? Iddoo kanatti nama humna qabu darba. Iddoo kanatti nama fira qabu darba. Kanaafan namas firas waan hin qabneef utuma garaan koo fedhuun addana ciiseen jiraa jedhe gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Bara namni humnaaf namaan darbu yeroon sun inni humna qabu humna isaatiin darba, inni fira qabu firaan darba, inni qabata qabu qabataan darba, inni humna qabu humnaan darba. Yeroo sana ture yeroon kun. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos namicha kana gaafate namichi kun deebii gaafa kennuuf sagalee kanatti aansee wanti nu arginu kutaa amma dubbifanne kanatti aansee dubbii jiru gaafa ilaallu jechuu kooti Yesuus Kiristoos akkas jedhe namicha kanaan waan hin yaadamnedha gaafa sana dubbiin sun. Namicha waggaa 38 dhukkate kanaan Yesuus ka'iti siree kee fudhadhuuti manatti galii ittiin jedhe yookaan gara mana kee adeemi. Gara mana isaatti akka adeemu siree kee fudhuuti ka'iti adeemi ittiin jedhe. Hin yaadamu yeroo sana keessatti ali waan Waaqayyo nuun jedhu waan nuyi dandeenyee amanuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Garuu na dhagaa nuyi dandeenyee amannaa amanuu dhiifnaa jechuu miti. Jedheera moo hin jenne Waaqayyo jechuudha malee dubbiin. Afaan Waaqaa keessaa baanaan waan hin danda'amnetu danda'ama. Utuu akka ammaa ta'e amma yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Namichi waggaa 38 ciise kun yeroo Yesuus Kiristoos itti dubbatu ka'ii siree kee fudhadhu adeemi yeroo inni ittiin jedhu. Ammatuu walga'iin taa'ee mari'atame. Namichi kun ka'ee siree isaa fudhatee deemuu hin danda'a. Utuu jedhameeti walga'iin itti amanu tokko iyyuu hin jiru. Namichi dhukkootu kun amanuu isaatu na dhiba. Innumti ka'ee yaalii gochuu isaatu na dhiba. Gaafa Waaqayyoo dubbatu Waaqa wajjin ka'a waan hin ta'a jedhamee hin yaadamnetu ta'a. Attamitti ta'a kun hamma humni keenya danda'u ta'a. Ammayyuu irra deebi'ee kanan jedhu isuma kanadha. Nama yeroo kana keessa dhaabatee haalli isaallee ulfaataadha. Yeroo kana keessa ba'uun garuu nan barbaada. Isa kanaaf immoo ani humna hin qabu. Isa kanaafis ani qabatan qabu. Warra jedhaniifi dubbiin akkas warra iddoo humna isaanitti dhaban nama dhaabatuuf namoota iddootti nama dhaban iddootti namoonni nama dhaban nama dhaabatu Yesuus Kiristoos mul'ateera. Egaa dubbii kanatti hundoofnee gaafa ilaallu akka kanadha dubbiin kun kan nuun jedhu jechuu kooti sagaleen kun kan nuun jedhu namichi kun irraa darba hin fakkaatu rakkinni gaaficha inni qabu. Inni gaaficha rakkina inni qabu namni waggaa 38 dhukkatee ciise kana booddee dhukkuba kanaa nan dhabaa jedhee yaadu. Utuma nan dhaba jedhee yaadeyyuu maaliin immoo dhukkuba kana ofirraa dhabaa yaaliin immoo hin qabu. Yaalii hin qabu. Ati yaaddeen miti ani yaadeen miti nu yaadneen miti. Gaafa Waaqayyo yaade waan nuni kana booddee hiika furmaata hin argatu jennutu furmaata argata. Isa kana immoo Waaqa gargaarree miti. Na dhaggeeffadhaa dubbii Waaqayyoo Waaqa gargaarree miti. Humna ittiin Waaqa gargaaruu hin qabu gaaficha namichi sun. Waaqa gargaaruu miti of gargaaruu hin danda'u. Namni nu gargaaru daboon dhaabatee miti. Nama isa gargaaru silayyuu hin dhabe amma kophaatti hafeera. Amma kophaatti hafe. Namichi kun utuu ta'eeti guyyaa du'aa duwwaa eeggata dhukkuba kanatti furamuudhaaf. Yeroo dhukkuba kanatti furamu inni akka nama tokkotti gaafa yaaddan guyyaa du'aatu na fura. Amma dhukkuba kanatti
waggaa 38 dhukkuban lakkaa'e kanatti guyyaa du'aatu na fura du'ee duwwaan furama malee kana booddeen furamuu jedhe guyyaa du'aa nama eeggatudha. Gaafan du'u duwwaan obbaafadha jettee yaaddaa rakkina. Egaa akka kana hin ta'u gaafa Yesuus ka'u isati gaafan du'u duwwaan obbaafadha jettee eegdu gaafa gidduu galu jiraadhumatti nama obbaafachiise aara nama galfachiise aara galfii namni abjoonne namaa kennuu hin danda'a Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu akka kanan dubbachuu barbaada. Yesuus Kiristoos humna keeti iddoo dadhabbii keetitti. Maaliif dubbiin Waaqayyoos akka jedhu Waaqayyoo humna warra dadhabootaati. Waaqayyoo garee warra garee hin qabneeti. Yesuus Kiristoos nama garee hin qabne sanaaf garee ta'e. Eenyu lafa akkasa kaase namni hin beeku. Gaaficha namooti baay'een kan isaan dinqifatan namichi kun lafaa ka'uusaa argani. Eenyu akka lafaasa kaase hin beekamu. Harka hin mul'anne tokkotu mul'ate gaaficha. Kan biyyi hin beekne, kan ogeessonni hin beekne, kan gurguddoonni hin beekne. Harka hin mul'anne tokkotu mul'ate. Harki namni hin argine, harki firri hin argine, sii mul'ata, nuu mul'ata, naa mul'ata. Egaa kanaafan akka jechuu barbaada. Bara amma keessa jirru kana keessa waan nu dhibu tokko, waan cimaan tokko jira. Dubbii Waaqayyoo duukaa ka'uudha. Ammayyuu cimseen dubbii Waaqayyoo dubbadha. Namoonni baay'een falli dubbii Waaqayyoo dhaga'anii iddootti kufanii jiranii ol ka'uudha jechuu bara namoonni dhiisan bara kana keessa jirra waan ta'eef dubbii kanarratti cimsee waa dubbachuu barbaada. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uun natti jira. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uun sitti jira. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uutu nutti jira hunduma keenya. Maaliif yoo jettan afaan Waaqayyoo keessaa dubbiin ka'e lafaa nama kaasa. Hidhaa namni irraa hin hiikamne irraati nama hiika. Isa duwwaa miti nama ofii fala dhabeetti biyyaaf fakkeenya taasisa. Namni kun gaafachii lafaa ka'e biyyatu raafame. Maaliif gurguddootatu beektotatu firatu ormatu wal ga'ee waa'ee isaa iyyaafachuutti ka'e. Nama kaleessa bakkeetti gatamee namicha sadarkootaa waggaa 38 ciise isa namoonni biraa fayyanii galanii isa namoonni biraa hiikamanii utuu na ciise carraa eegu namoonni baay'een bira darbanii tarkaanfiin kan isaa booddeetti hafe jedhamaa isa turetti seenaan geeddarame waan ta'eef namni raafameera. Egaa waa tokkoon dubbachuu barbaada. Kan ollaansii eega duwwaatti ta'a miti. Kan firrisii eega duwwaatti ta'a miti. Kan firri nuu eega duwwaatti ta'a miti. Kan firri namaa eega duwwaatti ta'a miti. Kan ormi namaa eega duwwaatti ta'a miti. Kan ofii eeggate duwwaatti ta'a miti. Gidduu galuu Yesuus Kiristoosiin lafa ka'uu hin dandeenye hin ka'ama. Lafa ka'uu hin dandeenye. Iddootti mataa koo kana booddee ol qabadhee namaan qixxaachuu hin danda'u jedhamaniiti ka'anii namaan qixxaatu. Namni kun gaaf tokko walga'ii namaa keessa dhaabadhee dhaqee akka namoota gidduu dhaabadhee dhugaa baatu nan ta'a yookaan jiraadhee jireenya nan agarsiisa jedhee waa yaadu natti hin fakkaatu. Namni waggaa 38 ciise garuu Yesuus Kiristoos dhaqee nama gabaa namaa keessaa galee gabaa namaatti deebise. Hiriira namaa keessaa nama galeetti hiriira namaatti deebise. Hiriira namaatti hin deebi'u jettee hin yaadin sababii kamiifuu hiriira namaatti deebi'uu dadhabdee jirta yoo taate Yesuus Kiristoos hiriira namaatti nama deebisa. Qooda namaa gidduudhaa qooda namaa laata. Egaa waa tokkodha. Abdiin kutatin abdii hin kutannu. Maaliif lafti biyyaaf tolee nutti ammaate gaafa Yesuus Kiristoos dhufee nutti araarama waan ta'eef jalqaba dubbiin dubbachuu jalqabe kanaa isan deebi'ee isin yaadachiisuu barbaada. Lafti namichi kun ciise naannoo bishaan ciisa Beetezaataa jedhamuuti jedhamee barreeffame lafa araaraa jechuudha. Namni kun waggaa dheeraa araaraan argine namoota baay'ee achitti araaraa arge amma garuu Yesuus Kiristoos qooda namichaa duubatti hafe fuulduratti fide. Egaa akkas ta'a. Namoonni baay'een hamma gaafa Yesuus Kiristoos dhufee achitti mul'atetti namoonni fayyan seenaan isaanii hin galmoofne hin barroofnes dubbisaan jiru. Fayyanii magalanii humna isaaniitiin fiiganii fayyanii magalanii seenaan biraan galmoofne dandeettiidhaan fayyanii galanii seenaa biraa hin galmeessine seenaan galmaa'eef hin jiru. Kan nama kanaa garuu seenaatu galmaa'e. Seenaa nama seenaa hin qabne seenaa galmeessiisa Yesuus Kiristoos. Nama seenaa hin qabne seenaan isaa akka dubbatamu taasisa. Seenaa kootu owwaalamee manoo kana booddee silaa warra kaleessa utaanii darban tamma seenaa qaba malee jettee yaaddata. Warra asiin darban achiin darban isaantu iddoo qabaa isaan carraa qabaa borii isaanuma beekama malee jettee yaaddata. Garuu na dhaga'i. Dhagaa dubbii Waaqayyoon isinitti himaa. Nama seenaan godhadhu kana booddee jedhutti Waaqayyoo seenaa godha. Ijji namaa gara namicha kanaatti deebi'e gaafa namichi kun fayyee ka'u namni waggaa 38 namoonni bira darban karaarraa dabsatan tarii namatu na biraa hin jiru namichi jedhe kun namni karaarraa deeffateera. Akkuma nama tokko namarraa laleta eessuma qaba durbii qabata quxisuu hangafa qabaachuu danda'a yoo firaa qabaachuusaa waan nutti himame jiru garuu nama keetti dhalate
Tarii namni takka gargaaree ta'a dhiisee biraa deebi'e. Amma garuu gaafa Yesuus dhufu warra irraa deebi'antutti deebi'e. Eessaa dhuftee attamitti fayyiteedhan kan keessanaa attamitti geeddarame jechuu jalqaban. Kaleessa karaa irraa dabsatanii amma karaatti deeffatani. Namni karaa namni irraa dabsate na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos warra namni karaa irraa dabsateeti namoota gidduutti warra dhugaa ba'umsaaf ta'an hin taasisa. Wanti namichi waggaa 38 dhukkoote kanaa har'a jiraataadha. Yesuus Kiristoos hin danda'a. Darbeera kan koo kana booddee sila sumni koo dhumaa deemeera warri humna dhaban qaban kaleessas na dursanii warri dandeettii qaban kaleessa na dursanii amma immoo humna ittiin dorgomu iyyuu hin qabu. Warri humna qaban kaleessa na dursanii amma humna ittiin dorgomu hin qabu. Warri fira qaban kaleessa na dursanii amma immoo fira dabalatanii kan ittiin dorgomu hin qabu. Yoo jettee yaadda ta'e sirriidha abdii nama kutachiisa waan kun warri Yesuusitti amanatan garuu abdii hin kutatan. Abdii hin kutatin Yesuus Kiristoos nama humna hin qabneef humna ta'a nama hin qabneef nama ta'aa fi Yesuus lafa humni nama ittiin nama hin geenyeef lafa firri ittiin nama hin geenyeen nama ga'a. Kun immoo Waaqayyoof hin danda'amu. Waaqayyoo isa dhageenye nuuf eebbisu. Hin galateeffanna Waaqayyoon. Galanni siif haa ta'u. Lafa hir'ina keenyaa dhaabachuuf jettee Waaqa taatee gara keenyatti gorte. Inni namichatti gaaficha gorte nuttis gorteetti. Garuu utuu faanni keetti goree jiruu kan abdii kutatan abdiin isaanii maqaa gooftaa Yesuusiin haa haara'u. Nana mana dubbii kee isa dubbatte akka dubbii kee hin goota. Humni isaanii beekumsi firri isaanii kan dadhabe akka dandeessu amananii garaa isaanii sitti kennachuu akka danda'an saba kee gargaari. Hunduma keenyaa wajjin ta'i maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.